Akkam jirtu nagaa keessanii viidiyoo kanaan taakseshinii ilaallaa jechuudha. Taakseshiniin maalidha? Jalqaba taakseshinii duramee taaksii jechuun maali? Taaksii yookiin karaa biraadhaan afaan Oromoosaa gibira isa jennu sana jechuudha. Gibira gaafa jennu maal jechuudha? Gibira jechuun galii mootummaan dhaabbilee garaagaraa irraa jechuudha. Kaffaltiiwwan garaagaraa haguuguuf jecha, kaffaltiiwwan garaagaraa baasuuf jecha dhaabbilee garaagaraa daldaltoota garaagaraa wantoota yookaan qaamolee hundarraa argatu jechuudha. Laala mootummaan nama maal godha jechuudha. Tokko daandii ijaara jechuudha mootummaan. Daandii ijaaraa, mindaa barsiisotaa, mindaa doktorotaa wantoota baay'ee hojjeta jechuudha. Kana kan inni kaffalu, kana kan inni argatu jechuudha. Maalirraa? Taaksii kanarraa jechuudha. Isa kanaaf maal godha jechuudha? Tokkoon namootarraa mindaa isaan qabanurraa, galii isaan argatanurraa, wanta isaan argatan hundarraa maal godha jechuudha? Galii argata jechuudha mootummaan. Galii mootummaan argatu kanaan maal jennee waamna jechuudha? Taaksii jennee waamna jechuudha. Yookaan gibira jennee waamna jechuudha. Okay, it is important. Amma maaliif barbaachisaadha taaksiin kun jechuudha? To raise revenue, galii mootummaan qabu tokko ol kaasuudhaaf baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Maaltu taaksiin jechuudha? Inni lammaffaan discouraging undesired activity. Wantoota hin barbaachifne, dalagaawwan hin barbaachifne tokko discourage gochuudhaaf akka inni hin hojjetamne gochuuf jechuudha. Fakkeenyaaf amma biyya keenya keessatti jechuudha. Biyya alaarraa gara keessaatti jechuudha. Konkolaataan hin gala. Konkolaataan alarraa yeroo galu laala birrii miliyoona tokkoon gala konkolaataan tokko jennu. Konkolaataan tokko birrii miliyoona tokkoon kan galu yoo ta'e jechuudha. Birrii miliyoona tokkoon konkolaataan tokko gaafa galu mootummaan birrii miliyoona tokko kan biraa gibira irra kaa'a jechuudha. Laala birrii miliyoona tokko jechuudha. Amma namtichi sun gaafa konkolaataa gara Itoophiyaatti fidu birrii miliyoona 2 isaa walitti gurgura jechuudha. Maaliif gibirri isaa baay'ee waan ulfaataa ta'e. Maaliif kana godha mootummaan? This is undesired activity dha waan ta'eedhaaf jechuudha. Konkolaataa alarraa galchuun Itoophiyaadhaa waan godhuun qabu, biyyattiidhaa waan godhuun qabu waan ta'eef utuu konkolaataan as keessatti oomishamee barbaada jaateef maal godha? Kan alarraa galu kana akka inni hin jajjabaanne ijaa godhuufi maal godha jechuudha? Discourage gochuu yookaan immoo akka inni hin hojjetamne gochuudhaaf jechuudha. Inni kan biraa kan laallu types of taxi dha. Gosoota taaksii. Taaksiin gosoota akkamii qaba? Taaksii bakka lamatti qoodnee ilaalla. Innis direct tax and indirect taxi dha jechuudha. Direct tax kan jennu galii arganurraa, fakkeenyaaf employment irraa jechuudha. Yookaan qacarrii irraa namoonni galii argatanurraa gaafa taaksii kaffalanu inni kun maal jedhama? Direct tax jedhama jechuudha. Namoonni gaafa daldala garaagaraa daldalanii jedhu wanta tokko hojjetanii jedhan jechuudha. Lafa isaanii irraa jechuudha. Manneen garaagaraa kireessanii gaafa taaksii yookiin gibira kaffalanu inni kun maal jennee waamna? Direct yookaan kallattii yookaan taaksisa kallattiitti jechuudha. Inni lammaffaan indirect tax. Indirect tax kan jennu taaksiin isa akkamiiti jechuudha. Gibira yookaan taaksii utuu hin beekamin fudhamu. Amma jechuudha fakkeenyaaf namni tokko mana nyaataa dhaqee jechuudha. Mana nyaataa dhaqee shiroo nyaatee jennu. Kan shiroo kan nyaatu birrii gatiin shiroo sanaa birrii 30 jennu. Gatiin shiroo sanaa birrii 30 garuu mootummaan parsantaa 15 akka manni nyaataa sun shiroo tokkorraa kaffalu gaafata jechuudha. Yeroo kana manni nyaataa kun maal godha? Parsantaa 15 shallagee, parsantaa 15 kan 30 shallaga jechuudha. Kana jechuun 30 baay'isuu meeqaa godha jechuudha? 15 irra 100 godha jechuudha. 15 irra 100 godha jechuudha. Eenyu manni nyaataa sun jechuudha. Kana booda kun 00 gaafa badee jedhu 3 baay'isuu 15 45 irra 10 ta'a jechuudha. 45 irra 10 jechuun meeqadha jechuudha? 4.5 jechuudha. Kana jechuun kan silaa gatiin shiroo kanaa birrii 30 ture birrii meeqaa gurgura jechuudha? Birrii 34.5 gurgura jechuudha. Laala asitti kan kaffalu namicha sanadha. Garuu kan inni kaffalu irraa kan silaa isinitti birrii 30 gurguru birrii 34.5 godheedha jechuudha. Birrii 4.5 indirect yookaan alkallattiidhaan maalidha jechuudha? Taaksiidha jechuudha. Isa kanadha jechuudha. Indirect tax kan jennu immoo jechuudha. Amma immoo kan laallu source of income dha. Income taxable ta'e yookaan immoo kan taaksiin irraa argamuu danda'u, kan gibirri irraa argamuu danda'u, galiin eessarraa argama? Tokko kanneen gibirri irraa argamuu danda'u galii employment yookaan qacarrii irraa argamurraa gibirri dhufa jechuudha. Kan namni tokko erga qacaramee booda galii irraa argaturraa gibirri hin fuudhama jechuudha. Inni kan biraa income from business, daldala garaagaraa keessatti kan godhamu keessaa maal gochuu dhufa jechuudha? Gibirri hin fuudhama jechuudha. Kana qofaa musician namoota dhuunfaadhaan sirbitoota jechuudha.
isaan kun weellistoota garaagaraa artistoota irraa hin fuudhama jechuudha. Inni kan biraa ispoortismaan namoota ispoortii garaagaraa irraa hin fuudhama jechuudha. Inni kan biraa boildingii irraa jechuudha. Boildingii yookaan immoo taati manneen ijaarsa garaagaraa irraa kanneen kireeffamanii wantoota garaagaraa kanarraa maallaqa fuudhamuu sana yookaan maallaqa kanarraa argamu irraa taaksiin hin ba'a jechuudha. Inni kan biraa livestock iddoo garaagaraatti horiin gaafa horsiifamu jechuudha. Bakkeewwan kanarraa hojii hojjetamu irratti taaksiin ni fuudhama jechuudha. Inni kan biraani source of income categorized into four, okay? Inkaamiin kuni kan taaksiin irraa argamu yookaan galiin taaksiin irraa argamu bakka afuritti qoodnee ilaalla. Galii taaksiin irraa argamuu danda'u bakka afuritti qoodamee ilaalama jechuudha. Inni jalqabaasa keessaa schedule A kan jennuuni income from employment jechuudha. Schedule A ni eenyudha jechuudha? Income yookaan galii maalirraa dhufu employment yookiin qacarrii irraa dhufudha jechuudha. Galii qacarrii irraa dhufu kanaan schedule A jennaaniin. There are two methods to find tax. Taaksii immoo barbaaduudhaaf tooftaa lamatu jira. Karaa lamaan iyyuu isa kan schedule A ta'uu, schedule B ta'uu, schedule C ta'uu, schedule ammas schedule D jira. Schedulota kanarraa yookaan gosa inkaamii source of inkaamii kanarraa akkaataan itti taaksii dalagnu karaa lamaanii jechuudha. Inni tokkoffaan progression methodidha. Inni lammaffaan immoo deduction methodidha. Lacheen isaanii iyyuu ilaalla. Isa amma kanaaf iyyuu as keessatti kan ilaallu schedule A keessatti akkamittiin progression methodii fayyadamne yookaan deduction methodii fayyadamne taaksii akkamittiin murteessuu dandeenya kan jedhu ilaalla jechuudha. Kuni galii qacarrii irraa yookiin employment irraa namoonni argatanudha jechuudha. Kun bifa iskeelitiin bifa kanaan qoodamee kan jirudha jechuudha. Tokko manzilii inkaamii ji'a namoonni as keessatti jechuudha kan isaan argatanudha. Namoonni 600 gadi miindaan isaanii 600 gad ta'e jechuudha. Jiru jechuudha. Namoonni 600 gad ta'e kuni differensii jedha ammaas. Difference kan jennu maal jechuudha? 600 gadi jechuun 0dhaa kaasee amma meeqaatti amma 600 kan ta'an jechuudha galiin isaanii. Inni kun 600 hir'isuu maali goona jechuudha? 0 goona jechuudha. Isa kanadha difference kan jennu. Differensiin kun 600dha jechuudha. Reetii yookaan taaksii amma isaan ittiin kaffalan namoonni kun exempt godhamu. Irra darbama jechuudha. Namoota kanarraa 600 gadi galiin isaanii namoota ta'e maaliin taa'u jechuudha? Irraan fuudhamu jechuudha. Galiin isaanirraa inkaamii yookaan taaksiin yookaan gibirri isaan irraan fuudhamu jechuudha. Deductioniin immoo reetii erga kanaan shallagnee booda ilaalla waan ta'eef 0dha jechuudha kan isaanii. Maaliifidha? Galii asitti argatan kanaan baay'ifame ilaala. Asitti kana fuunee silaa maaliin baay'isna jechuudha? Reetii kanaan baay'isna. Gaafa reetii kanaan baay'isne kana deduction jechuun isa kana finnee irraa hir'isna jechuudha. Kan isaanii immoo irra darbameera waan ta'eef afuunta irraa hir'ifamu waan jiru waan ta'eef deductioniin 0 ta'a jechuudha. Inni kan biraan namoota galiin isaanii 600 kaasee amma 1650tti jirudha. That means namni 700 namni 800 nyaatu kana keessa jira jechuudha. Namni 1000 nyaatu kana keessa jira jechuudha. Namoonni kun immoo differensiin isaanii meeqadha? 1050dha jechuudha. Inni kun differensii kana asitti ilaalaa deemuun gaariidha. Okay, asitti differensiin isaanii 1050dha. Yeroo jennu ilaala 1650 hir'isuu 600 meeqadha? 1050 bakka differensii jennu akkamitti hubadda? 300 nama hir'isuu 1650 isee differensii kan jennu isee kanadha jechuudha. Isiin kun isa kanarraa gaafa isa kana hir'isnudha. Asitti isa kanarraa gaafa isa kana hir'isnu. Isa kanarraa gaafa isa kana hir'isnu differensii gidduu jiru jechuun isee kanadha jechuudha. Ati kaalkuleetii keetti booda nu fayyaddi jaateef jechuudha. As keessatti asitti immoo jarri kun meeqa kaffalu? Parsantaa 10 kaffalu waan argatan sanarraa jechuudha. Fakkeenyaaf amna namni 600 argatu tokko 600 yoo argate parsantaa 10 kaffala jechuudha. Parsantaa 10 kaffala jechuun achi deductioniin birrii 60 godhamaaf. Akkana yeroo inni maa jechuudha inni. Parsantaa 10 kaffala gaafa inni galii argatu kanatiyyuu parsantaa 10 baay'ifama. Jechuun 0 tuqaa meeqaan baay'ifama jechuudha? Tokkoon baay'ifama jechuudha. Parsantaa 10 jechuun 10 irra 100ti waan ta'eef. Kana 0 tuqaa tokko yeroo akkasitiin baay'isnee nu meeqa ta'a kun jechuudha? 60 ta'a jechuudha. 60 kanarraa meeqa ta'a jechuudha? Deduct godhamaaf meeqatu? Birrii 60tu deduct godhama waan irraa hir'ifamaaf jechuudha. Yeroo kana ilaala. 60 hir'isuu 60 meeqa jechuudha? 0dha jechuudha. Kanaafuu taaksiin namicha kanaa meeqa jechuudha? 0dha jechuudha. Meeqa yoo ta'e 600 yoo ta'e jechuudha. Namni kun birrii 1,000 nyaata yoo ta'e birrii 1,000 nyaata yoo ta'e immoo birriin humni tokko iskeeliinsaa 600 fi 1,650 gidduu jira. Kanaafiyyuu 1,000 kana namni nyaatu jechuudha. Meeqaan kaffala jechuudha? Reetiin ittiin kaffalu parsantaa 10 jechuudha. Parsantaa 10 jechuun immoo 10 irra 100tiin sinii jedheera. 0 tuqaa tokko kan 10 irra 100 jechuu dandeenya jechuudha. 10 irra 100 kanarraa deduct godhamtiif birriin 60 jechuudha. Kanaafiyyuu ilaala asitti 0 2 dhabdee 0 2 kuni 0 2 baddi jechuudha. 0 2 0 2 gaafa baddee jettu
That 10 times 10 meeqadha jechuudha 10 baay'isuu 10 immoo 100 jechuudha. Birrii 100 hir'isuu didaakti kan godhamu kan irraa hir'ifamu birrii meeqadha 60 jechuudha namoota kanaaf 60 irraa hir'ifama jechuudha. Okay kanaafiyyuu gibira ni kaffalu meeqa jechuudha 60 jechuudha dhiifamaasti 60 irraa hir'ifama jechuudha. Kanaafiyyuu kun meeqa ta'a 100 hir'isuu 60 jechuudha. 100 hir'isuu 60 jechuun immoo meeqadha jechuudha 14 yookaan 40 jechuudha. Kanaafuu gibirri namichi 1000 kun namni 1000 birrii nyaatu 1000 nyaatu birrii meeqa kaffala jechuudha birrii 40 gibira kaffala jechuudha. Bifa kanaaniyyuu didaakti godhama. Daat bifa kanaan jechuudha kan inni deemu hundi isaaniiyyuu jechuudha. Daat kanaafuu 1600 fi 50 amma 3200 gidduu namni nyaatu immoo miindaansaa parsantaa 15 kaffala jechuudha. Kun parsantaa 15 dabalaa deema bifa kanaan jechuudha. 3200 kaasee immoo namni miindaansaa immoo 5250 gidduu kan jiru immoo gibira reetii parsantaa 20 kaffala jechuudha. Kan didaakti godhamu immoo 302.5 jechuudha. Didaakti godhama jechuun isa kana erga isa kanaan baay'ifne galii namichi kun keessaan baay'ifne booda irraa isa kana irraa hir'ifnaaf jechuudha. Okay ammas 5250 kaasee amma 1700 fi 800 namoonni miindaan isaanii kana gidduu ta'e amma parsantaa 25 kaffalu jechuudha. Okay kanatti dabalee namoonni 1700 fi 800 amma 10900 tti nyaatanu parsantaa 30 kaffalu jechuudha. Inni kana inni dhuma parsantaa inni dhuma namoonni 10900 fi isaa ol nyaatanu jechuudha. Laat 10900 ta'uu danda'a fi isaa ol kanneen nyaatan parsantaa 35 iyyuu maal kaffalu gibira kaffalu jechuudha. Jechuun mee fakkeenyaaf amma namni tokko jechuudha birrii 20,000 nyaataa jennu. Namni birrii 20,000 nyaatu kun ilaalaa gatiin inni nyaatu kun birrii meeqa olii jechuudha. Birrii 9,000 fi 10,900 oliidha jechuudha. Kanaafiyyuu maal godha jechuudha 20,000 nyaataa 20,000 kana fuudhee maaliin baay'isa jechuudha gatii gibira isaa argachuudhaa fi parsantaa 35 baay'isa jechuudha. Parsantaa 35 baay'isa gaafa inni times maalii godha jechuudha 35 over what 35 over 100 godha jechuudha. Isa kana irra 100 godha jechuudha. Hir'isuu maalii godha didaakti godha. Hir'isuu 1,500 didaakti godhamaaf. Erga kanaan baay'ifamee booda kan irraa hir'ifamu meeqadha jechuudha 1,500 irraa hir'isa jechuudha. Booda kanaa jechuudha 1,500 irraa hir'isa jechuudha. Asitti 02 kun 02 baddi jechuudha. 02 seekana 02 baddi jechuudha. Kana booda 200 baay'isuu meeqa ta'a jechuudha. Kuni 200 baay'isuu 35 ta'a jechuudha. Hir'isuu meeqa ta'a jechuudha 1,500 ta'a jechuudha. 200 baay'isuu 35 immoo meeqa jechuudha 7,000 jechuudha. 7,000 hir'isuu meeqa kaffala jechuudha namichi kuni 1,500 kaffala jechuudha. Daat kun immoo meeqa jechuudha wal qixa ta'a 1,500 yeroo gaafa 7,000 irraa hir'isnee jennu 5,500 ta'a jechuudha. Kanaafiyyuu gibirri nama 20,000 nyaatu jechuudha 5,500 nyaati. Kana jechuun birrii inni argatu jechuudha miindaan isaa 20,000 dha gaafa jedhamu birrii inni borsaa isaatti fudhatee galu birrii meeqa jechuudha birrii 10,000 afurii fi 500 qofaadha jechuudha. See kana qofaa fudhatee gala jechuudha namichi kun. Amma karaan nuyi akkasittiin shallagne kuni karaa isa kamidha jechuudha karaa isa deduction method jechuun isa akkasiiti jechuudha. Kanaafiyyuu yakka jechuun deduction methodidha jechuudha. Deduction methodidhaani akkasittiin shallagnaa jechuudha. Progression methodinoo akkamittidha kan jedhu laalla jechuudha amma. Amma immoo progression methodidhaani nama miindaan isaa birrii 15,000 ta'ee shallagnaa birrii 15,000 miindaan isaa yoo ta'e jechuudha. Akkamittiin progression methodidhaan miindaa namicha kana barbaaduu dandeenya. Miindaa namicha kanaa keessaa gibira bu'u barbaaduu dandeenya kan jedhu laalla jechuudha. Isa kana barbaaduudhaaf tokkoon differensii as keessa jiruutii fi reetii kanaatti fayyadamna jechuudha. Isa kanatti fayyadamnee maal goona jechuudha. Tokkoon jiraatti jechuudha. Tokkoon kan as keessa jiru kanatti tokkoon kana keessa jirutti fayyadamnee jechuudha kan nuyi kana argachuu dandeenyu jechuudha. Amma gaafa akka inni jalqaba meeqa goona jechuudha 600 jenna. Namichi kun jechuudha. Laala amma inni 10,000 geenyutti 600 jenna jechuudha. 600 kana baay'isuu meeqaatiin baay'ifna reetii 600 jara kaffalu. Reetiin kan jara kanaa meeqa exemptionidha. Erga darbamaadha miti kanaafuu 0dha jechuudha reetiin jara. Plus jenna progression method yoo ta'e jechuudhaaf. Okay kana booda maal goona isa taanee jiru differensiin itti taanee jiru meeqadha jechuudha 1,150dha jechuudha. Daat kana booda 1,150 jenna jechuudha. Okay 1,150 kana baay'isuu meeqaati jechuudha reetii isaa goona jechuudha. Baay'isuu meeqaati reetii isaa. Reetiin isaa meeqadha jechuudha 0.1dha jechuudha. 0.1 baay'isna jechuudha. Okay kana booda ammas isa taanoo keessatti baay'ifna jechuudha. Plus jenna ida'uu goona jechuudha. Ergasii immoo meeqadha jechuudha 1,550 kana baay'isna jechuudha. Goona 1,550 goona jechuudha. 1,550 ida'uu meeqaatiin times baay'isuu meeqaatii jechuudha 15 jechuudha. 15 jechuun immoo 0.1 jechuudha. Isa kanaan baay'isna jechuudha. Bifa kanaan plus ida'uu jennee ammas jechuudha. Ida'uu meeqaatii jechuudha
jennee akkasitiin idaanee amma dhumnee 3,100 geenyuuti. 3,100 baay'isuu meeqaatii parsantaan isaa 30dha jechuudha. Kanaafuu 0.3 hin baay'ifne. Ich gaafas geenyu immoo maal goona jechuudha kan differensii barbaanna jechuudha. Differensii eenyuuf eenyu? Differensii 10,900 gidduu fi kan 15,000 barbaadaa irra siniin jedheera. 15,000 gidduu barbaanna jechuudha. Kanaafiyyuu 15,000 jenna jechuudha. 15,000 minus jennee meeqaa irraa hirribna jechuudha. 15,000 fi 900 irraa hirribna jechuudha. Maal argachuudhaaf differensii akkasii as jirtu argachuudhaaf jechuudha. Yeroo kana kun meeqa ta'a jechuudha? 4,000 fi meeqa ta'a jechuudha? 100 ta'a jechuudha. 4,000 fi 100 jechuudha. Kana booda maal goona jechuudha? Plus jenna jechuudha. Ida'uu meeqaa goona jechuudha? 4,000 fi 100 kana jechuudha. Differensii keenya jechuudha. Baay'isuu meeqaa goona jechuudha? Parsantaa kanaa baay'isna jechuudha. Parsantaa meeqa jechuudha? 0 meeqaati jechuudha? 3,5 baay'isna jechuudha. Inni kun gaafa baay'isne jennu walqixa meeqadha jechuudha? 3,700 fi 50dha jechuudha. Namtichi miindaan isaa birrii 15,000 ta'e gibira meeqa kaffala jechuudha? Birrii 3,700 fi 50 kaffala jechuudha. Bifa kanaan progression methodidhaanii akkaataatti gibira kaffala hojjechuu dandeenya. Isa deductioniin immoo isa akkamaati jechuudha. Inni itti aanu schedule B dha. Schedule B immoo tax income from rental irraa kan dhufe jechuudha. Kanneen rental of building irraa manneen kiraarraa kan taaksii argamedha jechuudha. Kan gibiraa argamudha jechuudha. Inni kun immoo isa jalqabaa irratti maal jennee kan employment irraa argamu jennee miti ammasitti garuu kan maalirraa argamudha kan manneen garaagaraa gamoowwan garaagaraa kireeffamee kan irraa argamu jechuudha. Isa kanaan maal jennaani tax income from rental building. Innis as keessatti jechuun lamoontu nu beekamnu tokko leesariidhaa fi leesiidha jechuudha. Leesar kan jennuun eenyudha jechuudha. Leesariin namticha isa kireessu sana jechuudha. Kireessaa jechuudha isa. Leesiin immoo eenyudha jechuudha isa kireeffatudha jechuudha. Inni kun immoo akkamittidha? Mindaa isaanii irraa kan isaan gibira kaffalanuu akkamitti kan jedhuuf immoo tokko inkaamiin isaanii kanneen kana gidduu ta'eef jechuudha. Jechuun inkaamiin isaanii kanneen kana gidduu ta'eef bifa kanaan kaffalu jechuudha. Laala kanneen mana tokko kireessanii 0dhaa kaasanii amma 7,200 gidduu kanneen argatanuu fi exemptedidha baqa. Isaan kun irra darbama jechuudha. Mindaan isaanii irra darbama manni kiraan isaanii yookaan kiraa wanti isaan kireessan kun buildingii isaanii ammatti kana qofa yookaan 7,200 gadii fi 7,200 argatu taanaan exemptedidha gibirri irraan fuudhamu jechuudha. Inni kan bira kanneen 7,200 kaasanii amma 19,800 argatan parsantaa 10 gibira kaffalu jechuudha. Parsantaa 10 gibira kaffalu gaafa innu fakkeenyaaf 19,800 yoo ta'e 19,800 kana fuunee deduction methodidhaan jechuudha. Fuunee parsantaa 10 kanaan baay'isna jechuudha. Achi 700 fi 20 immoo deductionidha jenna. Deduction jechuun irraa hirrifamti jechuudha. Kana jechuun 19,000 fi 800 kana meeqaan baay'isna jechuudha? 10 irra dhibbaa yookaan immoo taat parsantaa 10 baay'isna jechuudha. Parsantaa 10 jechuun immoo 0.1 jechuudha. Isa kanaan erga baay'isnee booda deduct kan godhamtuuf 720 isa kana 720 kana irraa hirribna. Deduct goona jechuun isa kana irraa hirribna jechuudha. Laala asitti bifa kanaan gibira kaffalu jechuudha. Inni kan bira akkasittiin deema baqa. Amma meeqaatti? Amma kanneen 9,600 kaasanii amma 1,100 fi 800 argatanutti parsantaa meeqa kaffalu? Parsantaa 30 kaffalu jechuudha isaan kun. Kan deduct godhamu yookaan immoo parsantaa 30 kana finnee maallaqa as keessa jiru kana erga baafnee booda kan irraa asitti irraa hirrifamu meeqa jechuudha? 11,100 jechuudha isaan kanaaf. Kanneen kanaa oliitiif garuu 1,100 fi 38,800 tokko jechuudha. Badiif tokko ol kanneen kaffaluun isa kanaa ol kanneen kaffalanuu fi parsantaa 35 kaffalu jechuudha gibira. Parsantaa 35 kaffalu gaafa jennu parsantaa 35 iyyuu galii isaan argatan kana finnee baay'ifna jechuudha. Fakkeenyaaf amma abbaa 1,100 fi 38,800 kana yoo ta'e 1,100 fi 38,800 fi tokko kaffala yoo ta'e jechuudha. Isa kana maaliin baay'ifna? Parsantaa yookaan reetii inni ittiin kaffalu sanaan baay'ifna. Reetii meeqaan kaffaluu qabanneera? 35 kaffaluu qabanneera. 35 jechuun immoo 35 irra 100 waan ta'eef 0.35 jechuudha. Isa kanaan baay'isa jechuudha. Erga kana ittiin baay'ifnee booda gatii kanaan argannurraa maal hirribna jechuudha? 11,000 fi 400 irraa hirribna jechuudha. Kanaafiyyuu isin 11,000 fi 400 kun deduct godhamti irraa hirrifamti jechuudha. Erga inni kanaan baay'ifamee booda irraa hirrifama jechuudha.
Inni kan biraan schedule C dha. Schedule C kan jennu income from business irraa kanneen argatan yookaan daldala garaa irraa jechuudha. Dalagaa akkas jennu namni tokko bitee gurguree wantoota inni ittiin daldalee argaturraa income dhufu yookaan galii dhufurraa maal kan argamudha taaksii argamudha jechuudha inni kun. Isa kanaan maal jennaan income from business dha jechuudha. Orri schedule C kun jechuudha. Schedule C dhaafis isa kan B dhaafis fakkeenya nu ta'u fakkeenyaaf for example asitti ABC company has reported earning. ABC company tokko kaampaaniin maqaan isaa ABC jedhamu kuni maal report godhe gabaaseera maaloo before tax of utuu taaksii hin gaffalin dura jechuudha. Birrii 100 akka argatu himeera jechuudha. Kana booda determine the amount of income tax. Income tax namichi kun argatu murteessii nuun jedha. Kanaaf iyyuu amma isinii nama hojjetaa gibirarra hojjetu tokko taataniiti namni kun birrii 100 akka argatu isinitti himee booda birrii meeqa gibira keessaa isa kaffalchiisu ture. Isa kana gochuudha jechuudha karaa gabaabaa. Kana booda kana kaffalchiisuudhaaf namicha kanaaf jechuudha. Namichi kun eessarraa argata inni earning kaampaanii kana daldalarra jechuudha. Isa kanarraa kan inni argatu kana isa kana murteessuudhaaf 100 kuni iskeelii inni keessa jiru annee ilaallanna jechuudha. Iskeelii meeqa keessa jira? Laala 100 kuni eenyuuf eenyuun gidduutti argama? 96 fi 93,600 tokkoo fi 100 fi 30,800 gidduutti argama jechuudha. Eessi asitti argama jechuudha. 100 jechuudha. Kanneen kana gidduutti argamanuu meeqaan kaffalu reetii meeqaan kaffalu inni irraa parsantaa 30 kaffalu inni irraa jechuudha gibira. Kanaaf iyyuu namicha kanaaf parsantaa 30 murteessina. Kanneen kanaaf didaakti kan godhamu kan irraa hirrifamu meeqa ammas kana qabaachuu qabna jechuudha. Kan didaakti godhamu meeqadha? Birrii 11,000 fi 460 didaakti godhamaaf jechuudha. Kanaaf iyyuu solution jennee maal goona jechuudha? 100 kana 100 namicha argatu kana maaliin baay'isna jechuudha? Reetii sanaan baay'isna jechuudha. Reetii jara kaffalanuu jechuudha. Iskeeliin inni keessatti argamu parsantaa 30 kaffalu. Kanaaf iyyuu parsantaa 30 jechuun immoo 0.3 jechuudha. Isa kanaan kaffalu jechuudha. Maayinus jennee 11,000 fi 460 irraa hirrifamaaf jechuudha kanaa booda. Okay, ilaala asitti isee kana gaafa kanaan baay'isnu iseen kun meeqa taati jechuudha? 30 taati jechuudha. Daat 30 kanarraa gaafa 11,000 fi 460 irraa hir'isnu ammoo is equal with meeqa ta'a jechuudha? 18,514 18,540 ta'a jechuudha. Kana jechuun gibirri namicha kana birrii 18,540 kaffalaa jechuudha. Inni bifa kanaan gibira kaalkuleet gochuu dandeenya jechuudha. Inni xumuraa iskeejuuldiidha. Iskeejuuldiin gibira yookaan inkaamii bakka garaa irraa argamudha jechuudha. Fakkeenyaaf rooyaalitii irraa kan argamudha. Rooyaalitii gaafa jennu maal jechuudha? Rooyaalitii gaafa jennu namoonni fakkeenyaaf namni tokko kitaaba yoo barreesse jechuudha. Kitaaba erga barreessee gaafa kitaabni isaa gurguramee jedhu maallaqni deebi'ee namicha kitaaba barreessanaaf kennama jechuudha. Namtichi kitaaba kana barreesse kuni maal godha jechuudha? Gibira keessaa kaffala jechuudha. Fiilmii namoota barreessan sirbitoota garaagaraa wantoota garaagaraa rooyaalitii kan jennu isa kana qabata jechuudha. Inni kuni namoota sanaa fi birrii argatan sanarraa maal godhu jechuudha? Gibira kaffalu jechuudha. Gibira ammamiin kaffalu? Parsantaa 5 kaffalu jechuudha. Namoonni kuni parsantaa 5 gibira irraa kaffalu jechuudha waan argatan kanarraa. Inni kan biraan divaayidandii irraa maallaqa argamudha. Maallaqa kanarraa gibirra akkamittiin kaffalamaadha jechuudha. Divaayidandii kan jennu fakkeenyaaf kanneen kaampaanii wayii waliin qabaatu jechuudha. Erga kaampaanii wayii bitatanii booda yookaan kaampaanii wayii hundeessanii booda kaampaanii sanarraa bu'aa argatu jechuudha. Benefitii kaampaanii sanarraa argatan maal godhu jechuudha? Inni hiratu jechuudha. Isa akkasiiti jechuudha bakka. Divaayidandii kan jennu kaampaanii sanarraa bu'aa argatan sana hiratu jechuudha. Bu'aa hiratan sana gibira keessaa kaffalu. Gibira akkamittiin keessaa kaffalu? Parsantaa 10 keessaa kaffalu jechuudha. 10% keessaa kaffalu jechuudha. That dividend kan jennu bu'aa argatan sana isa isaan hiratanudha. Isa kana immoo parsantaa 10 keessaa kaffalu jechuudha. Inni kan bira interest. Interest kan jennu immoo dhaladha jechuudha. Dhaladha jechuudha. Fakkeenyaaf amma namni tokko geessee baankii birrii kaa'ata jechuudha. Gaafa birrii kaa'ate jedhu birriin sun maal gooti hin dhaltiif jechuudha. Erga dhaltee booda dhala sana keessaa gibira kaffala jechuudha namni sun. Inni kan biraan game of chance dha jechuudha. Game of chance irraa namoonni maal argatu jechuudha? Galii argatu jechuudha. Galii isa kanarraa maal godhu jechuudha? Gibira kaffalu jechuudha. Game of chance kan jennu fakkeenyaaf lootorii ta'uu danda'a jechuudha. Qumaara garaagaraa bakka kan isaan ittiin tapha garaagaraa taphatanii kan argatanu jechuudha. Inni kun immoo isa kanarraa parsantaa akkam kaffalu jechuudha? Parsantaa 15 kaffalu jechuudha. Inni kan biraani gain on disposal. Disposalidhaafis
on immovable irratti parsantaa 15 kaffalu. Gain of disposal kan jennu fakkeenyaaf namni tokko kaampaanii tokko keessa akka yeroo darbe ilaalle jechuudha. Kaampaanii tokko keessa seena jechuudha. Erga kaampaanii tokko keessa seenee kaampaanii sana keessaa nan ba'a jedha. Kaampaanii sana keessaa ba'uu barbaada jechuudha. Kaampaanii sana keessaa erga yeroo ba'u maaltu kennamaa fi maallaqa amma inni qabu sanattiyyuu keessaa qulqulleeffamee idaan maallaqa kaampaanii sana irra jiru qulqulleeffamee wantoonni garaagaraa godhamee erga hidheeti namicha sanaa fi maallaqni isaa kaffalamaaf jechuudha. Daat maallaqni akkasittiin kaffalamu sanarraas maaltu jechuudha gibiratu kaffalama jechuudha. Innis parsantaa meeqaanii parsantaa 15 yoo maal ta'e on immovable yoo ta'e jechuudha. Wanti suni kan hin sochoone yoo ta'e jechuudha. Yoommoo wanti sun kan socho'u fakkeenyaaf sheerii fa'aa yoo ta'e immoo boondii wantoota garaagaraa boondii akka yeroo darbee ilaallisan kana yoo ta'e parsantaa 30 gibira keessaa kaffala jechuudha. Inni kan biraan casual rentaalidha. Rentaal keessaa parsantaa 15 kaffala. Casual rentaal kan jennu kireeffamuu wantoota garaagaraa wantoota kireeffamanudha. Akka mana dhaabbataa kan inni otoo hin taane wantoota fakkeenyaaf amma veelloo fa'aa jechuudha kan cidhaa wantoota garaagaraa irraa jechuudha. Wantoota dhaabbataa hin taane kireessuun isaanii sun dhaabbataa kanneen hin taane irraa parsantaa 15 iyyuu maal irraa kaffalama jechuudha. Gibirri yookaan inni taaksiin irraa ba'a jechuudha. For example, Boontuu won lottery. Boontuun lootorii injifattee jira. Lootorii birrii meeqa baasu? Lootorii birrii miliyoona 2.5 baasu yookiin immoo birrii miliyoona 2.500 lootorii baasu ta'ii wayii injifatte. Amma kanaa booda what is amount of tax and her net income? Amount of tax yookaan taaksiin boontuun kaffaluu qabdu meeqadha? Inni kan biraanii erga taaksii kana kaffalte immoo gatiin isee dhaafu yookaan birriin isee dhaafu maallaqni isee dhaafu ammamidha kan jedhu barbaanna jechuudha. Isa kana barbaaduudhaaf maal goona jechuudha parsantaa isheen ittiin kaffaltu sana laalla jechuudha. Okay, inni kun parsantaan isheen maalidha jechuudha lootorii. Lootoriin immoo warra kam keessatti ramadama jechuudha? Game of chance keessaa tokkodha jechuudha. Game of chance keessaa ijaatee fi game of chance keessatti namoonni maallaqa argatan immoo parsantaa meeqaan kaffalu jennee irraa parsantaa 15 jechuudha. Parsantaa 15 iyyuu kaffalu jechuudha. Amma argatan sana keessaa parsantaa 15 maal godhu jechuudha? Gibira galchu jechuudha. Okay, kanaaf iyyuu birrii isheen argatte kana finneessa kanaan baay'isna jechuudha. Kana jechuun birrii miliyoona 2.5 yookaan birrii miliyoona 2 fi 500 miti birrii miliyoona 2 fi 500 kana 500 kana fuutee maaliin baay'isti jechuudha? Times 0.15 dhaan baay'isti jechuudha. Gaafa kana 0.15 dhaan baay'istu is equal with meeqa ta'a jechuudha? Birrii 300 fi 75 ta'a jechuudha. Okay, isa kanatu gibira keessaa ba'a. Gibira kana keessaa kaffalti jechuudha mucaa. Okay, neetiinoo maallaqni isheen borsaatti fudhattee galtee uumamidha. Maallaqa kana argachuudhaaf karaa gabaabaa jalqaba lootorii gaafa injifattu birrii miliyoona 2 fi birrii 500 argatte isa kana qabdi jechuudha. Kun galii ishee jalqabaati jechuudha. Era kanarraa gibira kana hir'isna jechuudha. Gibira kana gaafa irraa hir'isnu birrii 300 fi 75 irraa hir'isna jechuudha. Okay, isa kana gaafa irraa hir'isnee jennu wal qixa meeqa ta'a jechuudha? Birrii miliyoona 2 fi 100 fi 25 ta'a jechuudha. Kuni galii ishee qabatte. Isheen lootorii miliyoona 2 fi 500 injifatte jettu malee kan isheen injifatte meeqa kan isheen fudhatte yookaan borsaa isheetti kan hafe birrii miliyoona 2 fi 125 qofaadha jechuudha. Bifa kanaan galii akkasitiin taaksii shallaguu dandeenya jechuudha. Har'aaf nugaa viidiyoo kana kanneen ilaaltan please like godhaa. Hiriyoota keessan immoo share godhaa. Kanneen ammaatti maatiin ta'in jirtan ammoo please yoo subscribe gootan baay'ee gaariidha. Viidiyoowwan akkasii baay'ee isin ga'u jechuudha. Baay'ee isin jaalladha. Baay'ee galatooma.